Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa magaalaa Maqalee irraa ibsa hatattamaa jechuudhaan ergaa dabarseen gareen mormitoota naannoo keenya keessa socho'anii fi wayyaanee harannaa Tigraay jedhamee beekamu fonqolcha nurratti raawwachuudhaaf yaalaa jiran aangawoota mootummaa magaalota adda addaa irra jiranillee doorsisaa jiran jechuudhaan guyyoottan lamaan dura ibsa baasanii turan. Itti fufuudhaan kanas mootummaa federaalaa callisee ilaaluu hin qabu jedhan. Obbo Geetaachoo Raddaa akka ibsanitti gareen kun waliigaltee Piriitooriyaa diiguudhaan keeyyata mootummaa federaalaatiin mirkanaa'ee gara naannoo keenyaatti gadi bu'ee mormuu akkasumas garee albuuda seeraan alaa daldalanii fi naannoo keenya keessa socho'an irratti yeroo nutti tarkaanfii fudhatuutti mormii dhageessisaa turan. Sosochiin isaanii torban kana immoo garmalee humna godhachaa dhufuudhaan aangawoota mootummaa tokko tokko irratti tarkaanfii fudhachuudhaa fi akkasumas waajjiraalee mootummaa cabsanii seenuudhaan qabachaa jiran. Akkuma beekamu naannoon Tigraay fi waraanni Eertiraa waliif diina turan. Haa ta'u malee yeroo ammaan tana lamaan isaanii tuutantaa isaanii milkeeffachuudhaaf jecha diinni diina kootii fi rakkooti akkuma jedhamu yookaan immoo siyaasni dhaabbii hin qabu akkuma jedhamu hariiroo waliin uummachuudhaaf sosochii irra jiru. Kana malees Itoophiyaa fi Eertiraan garmalee wal qeequutu jira. Jeneraal Saarkaan Gabratinsaay namni jedhamu barruu dheeraa afaan Ingiliziitiin barreessee toora miidiyaa hawaasaa isaatti irratti maxxanseen akka ibsetti uummanni Tigraay miidhaa lolli fiduu harkanii waan beekaniif gara lolaatti galuu hin barbaadan. Dursitoonni garee kanaa kana hin hubatan taanaan immoo uummanni keenya ammas deebi'ee miidhamuun isaa hin hafu. Sosochiin isaan Eertiraa garee diina isaanii taate waliin taasisan kun immoo deebi'ee diinagdee naannoo Tigraay fi uummatuma keenya barbadeessa jechuudhaan barreessanii maxxansan. Kana malees Jeneraal Saarkaan Gabratinsaay gaafii ulaa baharaa Itoophiyaan gaafachaa jiru wal qabatee diinonni Itoophiyaadhaa baay'eedha. Fakkeenyaaf Suudaan kan fudhannu yoo taate waraanni dhaabbii biyyattiidha mootummaa Itoophiyaa kan deeggaran yoo ta'u gareen milishaa immoo Eertiraa fi Gibsi deeggaruudhaan isaanuu iddoo lamatti qoodamanii jiru. Soomaaliyaa fi Jibuutiinis akkasuma. Gareen wayyaanee harannaa Tigraay jedhamtuutiin immoo hanga dandeesseen kan isaan jaalatuu fi isaan jibbu hunda walitti qabachuudhaan warra diina Itoophiyaa ta'e kana humna godhachuudhaan Itoophiyaa cabsuu barbaadu. Ani gama kootiin kun utuu hafee lammiilee keenyaaf gaariidha jechuudhaan dubbii isaanii gooroban jeneraaltichi kun. Anis gama kootiin nageenya hunda caalaa biyya keenya nagaa haa godhu jeen nagaa koodhaan maddaa nagaan tura.